Mataki ya gammachu naatu ingammade ya ummata oromo mataki ya najirada na ulfada ani kutta gammade jechisiif na hanqata maal jedhame an maal an duro mataka lenka yo kana mi ura male ummata kan argine ummataki mi malis ninjedaan wanti jechisiif na hanqata ummata oromo najirada adalamin kiyana ba najirada an duro adalle abalen qabuje ada sinna faada Abba, kuno gurmu kesani, jolenti ya gurmu kesan najra da na alfada, gudda najra da duradum ni kesa hundina gutuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilma oromo idil dunya jiratani. After kodufne, hamsana mo ibili kumashani gesine fi dufne. Argitani sinile birmatani fi jirtani. Waligala birri wali kamne kuma furtami to kofi dibala ma fi shantama chora dibajaha kumashani fi dibashani kuma lama kuma kudani. Ibalama kuma shani kuma lama ibasagali shantama kuma kuda shani jecho akasi oboleyan kena oboleti tetenatana wan toko le binne yene wan isin hajamtu situ beka wan godu dandawle situ beka janneti kana kamurte sine choda lamma famo ejollele barumsa kagaltu jan koni gudda sukana inni sunkana tantar barumsa ngi tantar lamma fantane choda ejolle sunni barumsa kasintu de choda namni ba le ko ni gede warri si jaba ati jaba de ne sinan noina daim nille akka barumsa galu namni wani yate hille jira gara kontrat si gale akasi oboleti tiya wana kanati kuno la umburri kuma didama agarte akanat o shani kuma kudani akanat akasit kuma didama mi akana beri kuma sodoma jechuudha akkanatti kunii fi kun balama wanni walirratti akkanatti kuma 41 balama 50 jechuudha akkasani waan keessaa bitattuun situ beeka sii galee waan godhuu dandeettullee walii galee lammaffaa waan itti niyyattee agartee ijoollee irraa barsiifattee meeshaa mana keessaa agartee waan bitattu bitattee qallaba keetiin bitattee kaaniin immoo mattawaqaa baafattee buukii baafattee buukiin nigdi baankii jechuu baafattee irra kaa'atta sii galee ishi hamman jetti sa'aatii ammaa kanarraa jechuudha kanaafuu mee ummata amma niyyate kanaaf ummata kana mee du'aayii sirraa eeggatanii aamiin haa jedhanii du'aayii ummata kana du'aayii godhiftan Mataki ya ummata oromo sagalee ulfuudhiitiin mataki ya najirada na ulfada ani kutta gammade jechisiif na hanqata maal jedhame an duro mataka lenka yo kana mi ura male ummata kan argine ummataki mi malis ninjedaan wanti jechisiif na hanqata ummata oromo najirada adalamin kiyana ba najirada an duro adalle abalen qabuje ada sinna faada abba kuno gurmu kesani jolenti ya gurmu kesan najra na alfada gudda najra da duradum ni kesa hundina gutuna qufa wanta wita hundana rabbi sinina gawja anwe nan kata jechi kesa jecha man aso isini hinan kata ummata kiya najra na alfada duraduba kesa hunda rabbin na egu biya kenya rabbina bilisumma male mali sina walenu bilisumne bilisomne wan kan argan alhamdulillah ummataki najra dana baba ninjeda me wamati ninjed wallahi ummataki ya gammachu naatu ingammade gammada ani ingammade be na gammada jeda ummataki akka agarte sabni ke sifana jira afshir immo ijoollee ganaa si barsiifna sababa bal'aa qabda si galee agarte obboleti teenullee gammanne jirra wallahi nullee gammanne jirra himboin daa'ima mara bu'aara maashaallah engol faadna mun qabdana da hada guyyaa ko gol bitan malee sabni keessan jira singarsiise mi yan nujira alhamdulillah sabni keenya nujira da yada keessan akkasisan yiti dhugaadha baay'ee rakkattee qarallee atillee wanni takkatti hin beektaa rakkoo dhugaa qabdaa agartee rabbuma keetiin quba qabdaa nullee si garsiise icciitii keellee dhageennee dhufne nu baay'ee yeroo baay'ee kan irratti hojjennu warroota agartee gabbaaniin kadhannee akkanatti agartee halkanii guyyaa rabbii ofitti bu'aa rakkoo fi liqimsaa beelaa jiran kana icciitii argataa kadhanaga warri already karaa rabbayee kadhate
naabir madhaa jedhe yoo mahan baa'u illee argatee galee waa nyaataa jira. Sanumaa jechuudha. Sanumaan jettu si galee. Rabbiin nuu fide rabbii aadaa nu faanaa jira galanni isaa guddaa ammas rabbii kiyya aadaatti na faanaa jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii an gammade an leelisiif salaata abbaa kiyya. Rabbii kiyya walla uummanni kiyya na faanaa jira obboleeyyan tiyya obboleettiin tiyya ada na faanaa jirtan na ulfaadha duraa dumni keessan hin rakkatin jedha kun gurmuu keessan ijoolleen tiyya kiyya qofaameti keessanii jedha. لا أتجمعون كي والله أتأكد جمعون نجمعيسه لو كان جمعون كي باء نجمعيسه باء جمعنيرا وانا كانوا ما وانه هجين كان challenge إسين جمعيسو هجين إسين جمعيسو challenge سيكله هجين إسين جمعيسو challenge أما وان قوتو أفاكي إلى ديستيلي تكتي مثلا قبضني أرجع ميشا وان تقول التاني قبضني جرو تسأل إنه الفات أرجع وان كيسابي بتتت agartee mattawaqaalee baafatteet warra agartee akka agartee daftee ammarraa jechuudha ijoollee tanaallee amma surreen qabdu fakkaatu gaafa sanillee qullaa jirti kunniin bittee fi akkasii sanyiitiyya jabaadhu jirachuun danda'ami mana waan feete godhuu dandeenya galaa kun bookee buusaa kun amadaamatiin guddoon dajala mana illee kiraa akka galtuun beeyna kana kiraa meeqa falta kiraa kana 500 kafaltaa amma mana achaanu san nama keessa bayira 800 jaara 800 amma tan itti gali waan feete godhuu dandeetta waan feete amma mooden booyina ammallee namoonni ijoolleetti rabbiin jalatti simtu mirganaa dhaabate obboleeyyan tiyyaa na alfaadha waan rakkitinaa ammallee ijoolleen siin niyyatan jiru warri siin niyyatan jiru ammallee warri siin niyyatan dhufneetuma sii kennine ijoollee tana barsiifachuudha mucattiin tun barachuu qabdi bi'aansi kutaa lama kutaa tokko ta'uu qabdi barachuu qabdi agartee ayo ilmaan teelaan akkasi waan aboota agartee ijoollee ilmaan gurmuu bar wallaahi akkasi waan tokko amma tanarraa foon illee bitadha agartee foon nyaatanii beeytanii foon illee bitadha foon fa'aa nyaadha ijoollee kanneen nyaachisii akkasi sanyiitiyya ayyaa jabaadha ayyaa miti mana ammoo jijjiirachuu barbaadettanii kana amanii gati jijjiirachuu feetan kaachaaru isa gali bakka amma tan itti guuradhu bay asinillee la agarre bakkummaan kana kun ona fakkaat bay kana keessa bay Padabbo kana namu keessa kameen namni keessa galaa yiqa kana bay ammoo tana keessa guuradhu kulfiin kun amma laa kun kulfii qaba birciqqoo itti galcha sharaallee itti ottarte kana wayya waatti qollafattee illee deemuudhaaf ishi akkas isin teessanii yaa rabbi ibiddu jala dhaame ka maal isin hawani keessa bikkeessartan dinnicha bakka nyaani keessan amiin 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 sanyiti amiin 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 amuma raadiyee mika waraqaa eenyummaallee baafadhu ishi yaatiya ayya aboo karaa isin wallahi nama gammachiisa